سيقالي جتني تو كان جدي رباسا بغنا باسا جد يا جماعه الخير غافين كو سلا كان توري ركعت دنجل حاجه كوبي ركعت دنجل ايتي حاجه كوبي استاذ ركعت دنجل ايتي ايش برو دور غراتي دور ايوه وتوها سانجل كابينيت نقولتي غيرو لغا هاتو دوري تقلل خلاص سراليون كوت ديفوار افريكا وليغلا غيني بوروندي هم نان دفيتي سوري سورا اوروبا ايوه ريد انديان تو بيجتي كيسان دبم سيسين هم نان دفاني هيداني اركاميله داني ايرا دبرتي كينيا افريكا كيسان ولي نغلو ميتي جرافي مونغلا سبحان الله ولي فينغلو جراني مونبولا لا اله الا الله وانا جايباتي ولي نغلو جراف ولي منغلو اشكر مرتي مولي غلا يا رب يا الله امنيا رتي ظلمي رت ميسيسيبي ميسيسيبي وجتو رتي مو باتو رتي مولي غلا كركنيا وكناتي سو اما مرغا افريكا اسودا dirqama ana Afrika bira ta'u ana Afrika miti ma gurracha Afrika da nama marattu li galla aywa achi kayemo namu make samu Afrika ke samu gurracha nu yike da biji Afrikan wai kenya sauda kana konola Afrika ke samu gurracha numo gaafuma rabbitti amannu mirga ilmana ma kana eeguuf amanne mirga namooma mirga suphee mirga tolchaa aywa sigale namni kalariidhaan waliin caalu jechuu erga rabbiin nu barsiise Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kalariidhaan waliin caalu jechuu quraanaan nu barsiise akkana wallahi kan jaallanne baasa amannee kaan hin dhibne jaallanne fay jaallannee moo hin dhibne itti wareegamne fay itti wareegamne simmoo hin dhibne hin hambifanne wannin ummata nun jaallanne galateeffadhu tokko jira tole kana naman jaallanne illee galateeffatu ani galuu galatan irraa qaba mal ya rabbi ma inilata tole bo silaayo biyyool deemati gaddeemtanaan jedha namni hajir akka addaatti waa hubattuu dhafa ta'uu an beeku malee akkana miti yaa jama'at alkhair assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akka nirraanfatan ni najala nirraanfatan hadda silaan keenya wanti duubaaneef kanan wantan bayeef jechuudha amma gaa ummata humnaan geessaniiti soorisi jara asii faranjoonni hidhanii baharii meditiraaniyaanii kana maaloo kana ooshaanii kan hunda sarkaanfatanii biyya ofii geessatanii biyya ofiitiin ijaarratan akkanaa miti lafan kaa'e malee jettaniitu yoo miti gaayaa keetanii isan hin hojjenne caala isan kuusee lafaa qabu caala yaa rabbi si magan yoo min tuqee osoo maal beekuuni qaqqabee asaasaa jira imaltumaa keessa jira wallaahi barreessee lafaa qaba laa isammoo kitaaba kanaa qabu yoo min rafee bulamaa hojiin koo maa inni yeroo isaatuun geenye yeroon ga'uunneefne namatu motarii yeroon ga'uunneefne keenya yoo asooftee nimne yilaga tarkaanfatti jedhee namni narti wanjala hojjete rabbiin biratti yakkama kan hojjete ana kan wanjala seenu ummata kooti miskiina kooti na arrabseetii rabbiin biratti itti gaafatamaa ta'a maalifanii saaxile baas maalifan arrabaa of afeeree rabbiin biratti akkani wanjala manyaa ta'uu godhaga maayoon dhiisee no sigaleera dubbe kana manna idee toman yoo angari utuun wan beeku lafa kaa utuun haasa'uu beeku utuun lallabuu beeku utuun iyyuu beeku utuun hubachiisu waadanuutu yuu kaamsee harkaana qaba gariini beekumsa aguuggatee hisdiidhaan nadhaa ilmi fakkeessa islaama fakkeessa inni ni aguuggatu ilmiidha ilmiin isan qarawana malee hasatti keessa nammaa kana qoyqa gaafii wajjin isi ilmitti sana aguuggateeti hisdii qabu gaggeeffata kanaan raayyaa waan godhu ofiifitti gaafatama rabbiin biratti gaafii xiyyaaqee alleenyi ጥያቄ አለኝ ለማህበረሰቡ nama danuudha nama kuma dhibba sagal kuma lama jikan koo rakkoo qabdi bakka lamaanniኛውም namni kun lama ጥያቄ አለኝ gaafiin koo ijoollettii koo ilaamee tole utuu sila hadda miizanni guyyaa qiyamaa miizanni guyyaa akhiraa tole miizanni guyyaa hisaaba rabbi fuulduree keenya dhufe ol baana la ilaha illallah akam osoo amma dhufe saatii kan badii keenya wajjiniin waan dhoksinee rabbitti wajjin wajjiniin akka jirru kana wajjin akka waliif jirru kana wajjiniin mana keessaa na waraana oo nu mana keessaa eeboodhaan dudubbanna waraana wallahi ya allah ani saafi yaada inni natti yaada sigalee dubbi akkana sigalee gaarummaa koo himataan jiru
akkamitti tarkaanfadhan jedhee waan itti jiru haasarroo yaa arhamaa dhaga'iqa amma aada koo isa keessatti na godhu kan argaarta haasa'uutti na jalaa miidhama dhiisuutti ittiin naqaa jiru na jalaa miidhama haasoftanii na jaamoo asin khayrii liyoo yaadda namni sila waa jechuu manaa ba'e hin dhiisu ammoo itti waa jedheeti islaamaaf immoo miti inni dhaaru alakke inni haguuggii dhawo isa haguuggannee jalaa wal waraanna yoon haasa'ee uummata isaatiif immoo tajaajilee waa godheef immoo maal qabama nan gargaaru yoo na gargaaree maal ta'a anoo hoo khayriin isaa qaba hin beeka akkan itti yaadu sanas akka godheef rabbitu beeka isa fuula rabbitti ol agarra gaafiin kan koo sammaati bakka jabduunaa kan ጥያቄ ያለኝ ልድገመው ጥያቄ ያለኝ ልድገመው የኔ ጥያቄ አማርኛ ለማዳምጠኝ አማርኛ ለምሰማሙ ሁሉም ይድረሰው መልእክቴ የአኺራ ሚዛን يوم الحساب ያኔ በባዶ እንደተፈጠረ ነው የምንገናኘው ለታ ለጥያቄ የምናቀርበው ሚዛን አለ የሚቀርብልን ሚዛን አለ ያ ሚዛን ዛሬ በዱንያ ላይ አሁን ባለንበት ሁኔታ ቢመጣ ሚዛኑ ላይ እንወጣለን አንወጣም ነው ጥያቄው ካኑ በጣም ከባድ ጥያቄ አከት ጅሩ ካና ወጅን አከ ማለፍ ጀት ጅዱ ከኛፍ ጅዱ ረቢቲ ዋንጅሩ ጅዱ ከኛፍ ጅዱ ሂሪያቲ ዋንጅሩ ጅዱ ከኛፍ ጅዱ ዲኒቲ ዋንጅሩ ጅዱ ከኛፍ ጅዱ ነገኛቲፍ ዋንጅሩ ጅዱ ከኛፍ ጅዱ ሂስዲ ዋንጅሩ ጅዱ ከኛፍ ጅዱ ሆጂ ከኛቲ ዋንጅሩ ኢላ ያ አላህ አከነ ጀቹን ግብዱ ወይ አመላ ፈከኛፍ ሚዘኒ ከንኮ ilmoon koo keessa jirti haqqeen warraa keessa jirti akkinitti warraa wajjin hin jiru ol baasaa miizanatti ante የቢሮ ኃላፊ ወይ kan hojii mootummaa sitti kenname kan afaan koo kana dhageessu utuu dhufee wanni itti biiroo keessaa itti warra si jala jiruuf raamatni ati gootee fi wanni itti hojjette miizannii guyyaa akiraatu dhufee ol baataa sibasa akkitetti jirtu diqqoona caala diqqoona guddataan si keessan jiru diqqoona caalee diqqoona muumaan si keessan jiru diqqoo alaafi kootaan si keessan jiru rahmata sirraa arganneerra ish inni nahwi qaraa jirtu nahwiidhaan nama caaltee maal gochuuf bareeddaadha miti silaa ilmi isa ati ilmi jechuun nahwi jechuun sarfi balaagaa wanni kun qottoo akaafaa gajara gindoo waanjoo sangaadha materiaalidha wayin qotachuufi miti wayitti buufiti ittiin nama caaluufi walguun nama wal caallama walguun na bar silaa bar ansii qabee ansii ati naa qabuudha miti silaan koo kaayyoon miizanni guyyaa akhiraa utuu ni dhufe inni musinnaa nyaatu warra rabbitti amaneef hin jedhaa hiraa immoo inni musinnaadhaan inni ollaan kan keessi biraa irri badhabe ish inni siifi hojjettuu kan kee amaanaa yaa shufeeri inni makiinaa ofaa jirtu minibaasii eessaa kaatee bakka hindaatti hojjettu amaanaa abbaan manaa si biraa qabu sana haalatti jirtu kana wajjiniin miizanni guyyaa qiraa utuu ni dhufee jedhe amaanaa namichaa akka namicha ol baanaa yaasa suuqii namaa nagadaa jirtu ol baataa miizanaa akhiraa utuu wadha dhufe ol baanaa ol nu baasaa yaa aalimaa kitaaba qaraasaa jirtu mataa kee keessaa akkiti qaraasaa jirtuuf sun rabbii fi dhuguma yoo rabbiif ta'e miizanni guyyaa akiraatti dhufe ol baanaa gaafiidha la ilaha illallah gaafiidha yaa haadha bultii yaa haadha dhiiraa haqqeenati ijoollee keetiif qabdu abbaa keetiif qabdu abbaa isaatiif qabdu abbaa manaa keetii haadha abbaa manaa keetiif qabdu haqaati ollaa keetiif qabdu miizanni guyyaa akiraatti ni dhufe ol baanaa si baasaa gaafiidha yaa kan haati sirraa duunaanii gayyaan si guddifte haqni ati gayyaa keetiif qabdu gayya ati immoo kan ilmoo abbaa manaa keetii of jalaa qabdu haqni ilmoon kan kee sirraa qabdu wanti ilmoon abbaa keetii sirraa hin qabne hin jiru gayya miizanni guyyaa kiraatu dhufe gayya koo ol baanaa ol si baasaa amaanaa dhuunfaa fi amaanaa gamtaa jira miti amaanaa gamtaa fi amaanaa dhuunfaa amaanaa nageenyaa amaanaa mootii amaanaa rabbii amaanaa amantii amaanaa ollaa amaanaa beekumsa amaanaa aqlii amaanaa fayyaa yaa kan mana hakimii keessa hojjettu qeensa tokko bakka buusuu hin dandeessu qeensa ormaa fiddee keessa malee amaanaa rabbii keetii eegdee hukuma fayyaa baratte malee qoricha qaraate isumaayyoo biyya keenya keessatti immoo qoricha qaraatan malee na fayyisuun qaraanee fayyaan harka rabbii jirti qoricha faranjiinaa ajajuu qaraate yumkin dhukkuba argachuun qaraate
إلى لا فين دي كان أبكنا ورانا جري جتوم مرة قريتش بيا كينيا مكتبية كينيا لا فتي بدا جرا حقي ساقود تتار غما حقي مكبية كينيا قريتش تاس سوداف إنيون كب دينيون إيدي يو نوين تاني أكاديمي برانو كينجن نمالي كينيا دوان تاو مكان نيمني كينيا دوان تاو علماء كينيا دوان تاو ميتون كينيا دوان تاو هندي دي inni ti achi tese qoricha Portugali qoricha Faranji qoricha Faransai no jinnan dadan na faymal way zabara kana mo velo yu kan Faransai male ne rumno intaw fanni ni kenya intaw jirbi ni biye kenya fuda fintaw ruma fintaw shinje ti digama utun digama ani ninje of jibne chulo umani of tufanni lakim wa wallahi mar wa wallahi dem makadam ni mar jode kon dem no yom dem magna gadara aywa yom ko yanda maka asirra jer kamneti دم كينيا تيجينا ايوه بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الا قافتي كنت شنو ستي كان جرغو راچا فيت ادينا ديبياكا ايوه دور وري ادين وري فرنجي ايوه ميراباويان وني جن هندي ساتويو وري سي وراتي جيرتانو دانيرو مو سيني سي انجي دسما جانكا دور همناني دايت ميسيسيبي جت اما مو باسبورتي تي بافتا فرانكا كيتي لوتوري فايتاي بيديما بيا فرنجي لكو چرات سلطني چرات سلپچون چران تاني ما اكاتي بيا كيرنا غانجران ني بيا كيتي موتمان نغاولي نين قباتو جرى جدوتا يوكاني بيا تو كلامتي باسو سيفين غدي سمن زمرانو جدين جير وربي والله جد في تلا فكاي دي سيبرادي ما كنت قد يسودا كيسوت من زمان املين باني كامبو دي باني من زمان يوم باي مل روبو دي مچالا ان شاء الله بارك الله فيك بابا ان شاء الله وردوري دل بيا امريكاني بيا دبميك استيتي شانتامي تو كوما شانتاما مو مالو سنه اند ساغوراچان اجارتني كانيتي دور همنان دايت اجارت حدا مو باسبورتي بافتريتا يوم مو باسبورتي بافن مو مالجرا مالي ما ينسيتني مو ايوه جيما في لو بابور اد قودا حرغي دفاف سومالي فاد قود طلاتو سومالي فاسا اوروموتي وا وجتا اورومي فاسا سومالي تي وا وجتا بيجي كل لما نجي دوتي نغاندبم يرو نغاندبم مالتا ولو لامتي جرا ارارسا دفا جار سماني جرا اگيسا جرا ولو تشيسا ايوه جرا توارارسا rakko biya kenya jaratu dandara qabenya afrika jaratu hammara ايوه kan rakko fi jula kan formata kaw formata kaw yo jari formata aw wabira yuna sabna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kurba kana tu wa santane ani botolika ambe ku gar kenya nfe jolle ko nafti ramadana angafi ko dinu fane ramadani bajeti ايوه nin jede wagga shin kon biya kenya warayte malta lafti biya kenya basudi de himbafti biya kenya himbafti anuma dabu wallade anuma tu dabu wallade ani nin jede somar le baga fidani asira fatriya sitran batam wonni nyatan wati jira somni gama kenya jira baka asakete fu السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله harga fi ngoshila kan tu la ko sana makana danu da to gaga kuma lama tuji ta enu hordo fara barakallahu fikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh saatin saati saddi waan kuda isinti tere sulle banno hanga to koy gafi hidda wante nan naga masagalen tagay daga mara sa oh ilame wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh watanjiro ilame menatti me jikan ko narko manzuma kuda shana sare sana biri manzuma kuda shana fa fi aketani ajaba kayo gafi barisa no barbaden gafi kesani komentiranu ka amma sitti gafi kun gafadda jama'atul khair barakallahu fikum gafi na barajulun gafadda amma sitti komenti kesan dubisu fi Allah inshallah barakallahu fikum amma me kana baru daga wannan fakata da fe baraka wudan da su mala ni komenti jiran dubisa inshallah la baba rabbina marina amin aywa tole tole amma nargala aywa amrinu ambu bulere nana didani gidir ma na jolum sitaw ماشي ملي والله بابا ايوه بابا كينيا ايوه ماشي ولا ما ايوه غافين كان كو غاوستا ماشي منظومه قرش نفرت ماشي اكاتان ارغان سوني تدرب اكاتان منظومان سوني ولا قرشان كو فتي دغيسيت لك اجران جرك بافن ماشي امين اكيتني ماشي اجابك وانسي لا ايان بقبيها والله بقبيها ساسيت يوغا قبني ساسونا كنته
iyyuun akkamii gaafa iyyummaa akkami ta'uudhaaf kabbaadna. Namni wayis gaafateera natti fakkaata naa barreessaa ooltii bara ijoolleen waraqataan hin naaf fiddeetti waraqataan hin fiddee mana faanaa keessa deemti. Koomantii keessan nu kaa'ayyee kitaaba odoo nu barreessitanii hoo maal kun lama roozaa Raayyaa lalistuu Toofiq Ustaaz Raayyaa maaliif kitaaba nu barreessuu dhiiftanii waan hanga yoonaa bifa kamiin yaada keessan babal'oomsaatii baarakallahu fiikum jechuun gaaficha kan nu galutti kitaaba nu qopheessumaaf fiddanii kitaaba kana yoo isatti wal shawwadanu ta'uun qabu ilaamee isatti wal shawwadanu isuma dhugaadhaa uummata barsiisan ta'uu qaba kitaabni nu barreeffamu hawaasa kee jiddu gala godhachuu qaba hawaasa kee ergaan saa'e hawaasa kee beekuu qabda dhaloota adda jiru beekuu qabda maal dhabee maal barbaade jechuu beekuu qabda yerimmoo beekuu qabda yerimmoo jechuu beekta maal jechuudha arfaasaa yeroo isaa arfaasaa isaati yerimmoo beekuu qabda yerimmoo beekte kitaaba kee achirratti qopheeffata amma kitaaba tokko ijoolleen ni fidi maxxansinaan jedhanii kitaaba tokko kan waa'ee hojjettuu minaaminii irratti hundaa'e tokko tole maxxansinaan jedhan fidanii eenyuun barreessee maaliif barre kitaaba gaafa dhufanu barreessanu gaafa galamu barreeffama kitaabni tokko yeroo sa'aatiin ta'uu dhabuu mala amma waa hambisu miti kitaaba waa hambisu ta'uu qaba maal hambisa kitaabichi maal hambisa ishi an barreessuudhaan maaltu argama barreessuu dhabuudhaan maaltu dhabama kanatu jiraachuu qaba barreessuudhaan maaltu argama barreessuu dhabuudhaan maaltu dhabama isa jedhu bu'aan samaa inni waa fayyada hawaasa kana ishi jireenya hawaasa qaraane waan itti jiru hawaasa kana kunoora tole kana isin garuu gaafii kun jira saamteetti deebiin gara isin babadaa gobbateera deebiin inshallah maa inni waaqi'a jiru laalleetti deebina gaafii maasti deebina nambarreessa si manzumaan matti deebina manzumaan 15ffaan bifa kamiin iyyee ila tokkoffaa bakki taa'ame obbolummaa jennee wanni nu aywaanno Formata barbaaduuf mee wala barbaannu kuwaa micha diiniiti jalaa waannu mee wala gaafannu adda addatti yaannu mee walee fataanu nama walittaanu. Gaafiin dhufeer Naasir Shaamaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa nashiidaa keessan kana hunda keessaa kan isinitti tolu kan isin jaallattanu kamii gaafiin jedhu dhufeer. Gaafiin kun gaafii koo keessaa tokko ture haa ta'u kireeditiin irraaf karas gaafii bareedu nu kaase ilaame kamtu bareeche ta'a asirra isinitti uume maaliif waaqicni yeroo sana jiru fakkeenyaaf haalli isin keessatti isin barreessitanii murteessaa natti fakkaata yeroo sana miirri isinitti dhagahame murteessaa natti fakkaata kana wajjin wal qabatee keessaa bareeche kan ta'a asirra qabu kan isin dagannu mudannoo uummanni kun irraa barateettan wajjiniin sunuu kaaftanii inshaallah ilaame tole ilmoo kana keessa gurraattii jirti gowwaa jira akkana abshaala jira ilmoo ati deessu keessa dhiira jira durba jira akkana gabaabaa jira dheeraa jira aywa inni sitti bareedu natti bareedu dhabuu mala inni natti bareedu natti bareedu mala ana ammoo hundinuu ilmoodha hundinuu ana ilmoodha aywa ilmoo wal caalchifachuun nama rakkisa ati wal caalchifadhu malee achitti ilaama kitaaba tinii 15ffaa kaasetti 15ffaa kaadhi dhibni wadiiti bakkaati itti yaadne ittiin barreessa bakkaati itti yaadne hin barreessaa jette hin jenne ittiin barreessa eessa hin jettu eessatti barreessan mana hidhaa laa ilaaha illallah mana hidhaa keessatti barreeffame manzumaa 15ffaan nan xumure malee xumuratuyyuu bakkeetti xumurame malee mana hidhaatti hin barreessa mana hidhaa jechuun sa'aatii sana ofiifuu roorroora jedhama ofiifuu diinii walakkaa jedhama hidhaan baraara galfiidha akkamitti jedhika hatteen hidhamne miti butteen hidhamne miti salphatteen hidhamne miti ilaa isaatu laalama ilaa hidhameef maa inni innis hidhamte roorroodhaan hidhamte miti diinii wajjiniin hattuu taane gideessan gaafii kana jala kaaftanii kaasuufan ture manzumaa 26ffaa irratti akka jettanii isa yeroo dheeraa kuusame achirratti malaafadhe malee akka jettanii haasaa yeroo dheeraa isa achirratti malaafadhe maayyii irratti gizee garii lafa kaayitanii yeroo naa mijate malaafadha malee tole yoo na keessa deebi'ee na dhoosuuf kaafanii amma sana bituutuun amma sana fura baafachuu dhabaadhe barnaan dho'a laa ilaaha illallah maaliif jennaan guutamaa koo wayii deema gizee garii akka maraatu wayii na godha beek iyyaafaan itti fakkaata tole yaa Allah ilaa keettanii sanamma kolfaasoo sitti fakkaate ani iyyaan barreessa mana keessa deema utaa mana keessa fiigaa dukkana keessa waan barreessa laa kaasetti intini sana kaasetti 15ffaati jettu kana poolisiin dirra do'aa yoo jiraate na dhaga'uun isaa amma afaan Oromoo beeka amantii isaa kan biraa ta'us birri 10 kenneef naanis kirittoodhaa fi kaartoonii naaf fidi yoo waraqata naaf fide qabama wajjin qabama hattuu ta'anis
waraqata yoo naaf fide kanaaf kaartoonii ani irra ciisu naaf fide uffannoo galuun duwwaadha waan ta'eef gaafa buna dhuguun faan dhowwamu buna dhuguun hin ayyamama shiiniin oliin galu yaa jamal awwantiin hin taane jira maa isa karaa keessatti waan ta'u garabbiin jecha yoo ta'e goomanitti isaa badhaaf malee ila buna dhuguu tole naaf ayyamama meeshaan hin galu bunni shiiniin oliin galu shiiniin oliin galu permuziin oliin galu ila shiiniin oliin galu anatu buna jaallata keessumatti naladhe bunni nuyi fakkaannaniitti beeyna shiiniin oliin galu tole burcuqoon oliin galu permuziin oliin galu tole buna immoo dhugiinaan jedhani innaani ayyooni firdoosaa keenya danfisanii naa fidu Diriiraadha. Anas arganiin beekanu asuma jira oduu dhagaan male. Yeroo isaan naa fidanu bira dhaabbadhee poolisiin dhaabbateeti garaa garanaan. Isuma maneedhaa keessa jiru. Hamman buna dhugutti na eega. Maaliin dhudan jettu? Baaldii. Baaldii bishaanii. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gaafiin koo tole gaafiin koo zaayyaa gaafiin koo ijaan argaa aywa rabbi aywa naadiyaadha moo nadiyadha nadiyadha rabbiin ijaawwal ishee agarsiisu habiibi abshiru inshallah nagarta aw namna ka koo gira kasaan jiru dirriirra noola Muhammad jaallatu calasan hawaasoo fi jaallatu inshallah bakkee kana noola inni tiyaanumaani gaafii aywa sadraya abbaa hunda keessaa kan sirriitti jaallatan ishee manzuumaa ta'asiiraa dhiibbaa umeeraan jedhu aywa abbaa qudaama akkudha tokkoffa maaliif hin hojjettee isa jedhamu immoo aywa dhiira nama dhiira jedhamu warra dur waa hojjete hunda isaa haadha gakkenne dubartii gakkenne waa haadha manaa gakkenne haadha manaa jabduudha jara dudubbe jara waa hojjeta jaratu ta'aabee ilmu kana oomishee gakkenne yoo ati mana keessaa ilmu gootomsite ilmi lugnan ta'u kana barbaachuma dhaqeetanii abbaa qudaamaa kana kitaaba adda addaa walitti goree al-mushtaaquuna ilal jannaa kaasetti adda addaa dhageeffadhee kan sheekala aarifi kan aayil qarnii kitaaba isaanii irratti nama hundarraa walitti guura informationii tokko ittiidhaan hin hojjedhu qaayidan ko hedduurraa walitti guura guureetanii ta'asiira xinnoo si dhiibbaalee namatti uumuu danda'a laata jedhee wanta na qopheesse tokko jedhe dhiibbaa namatti uumuu keessatti waggaa 7 teessee mucattiin tokko dhuftee na gaafatte akkanaan jette kun taarikii miti libbooladiidha mucattii sanaa akkuma ajjeeffitti kaasinaan jette maqaan intala sanaa Firdoosaa jedhama bakka isin itti na gaafatte moo qaanyaa shaalaqaa magaalaa markaatoo roobaa jiru aslii sanaan masjiidaa ol baana qabdee ustaaz abbaa wajjin jirti abbaa si rabbiin si qabee dhaabbadhu naan jette arrifadhee intalli kan koo gaafii si gaafachuufi dhaabbadhu naan jedhan abbaan si baroo dheerinaa badhee markaatoo keessa silas isi walitti asirii barreessan naan jette harkaan ajjeeftanii harkaan kaaftu nama hin jirre mataa namaa keessatti uumtu isa ajjeeftan sana kaasaay mataa namaa keessatti nama hin jirre uumtu bali boollad jechuudha wanni isin mataa namaa keessatti uumtanii maka maanu rabbashtu rabbiidhaati akkaataan itti abbaa qudaamaatti barreesse suni nama lubbuudhaan jiru fakkaata nama jiraatee dabarfate fakkaata shuuf hojiin islaamaa dur dhiirri hojjettee dabarfatte abjuu ta'ee jira jechuudha beekatu nama hojjetee deemee jechuuf illee rakkatte jechuudha maanaan isaa qaba ennaan inni haadha koo sitti abjuu ta'uu mala dhiirti moo hojjetteetuma dabarsite subhaanallah alazim nuti dhaloota waa hojjechuu dadhabe taanaan seenaanii seenaanii eewwan akkasii kan deema